Guyyaa akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenya kabajamoo. Nagaan keenya Oromummaa bakka jirtanitti sinaa qaqqabu. Oduu ammee tarkaanfii waraana bilisummaa Oromoo godina Gujii lixaa fi lixa Shaggar. Irree fi gaachanni uummata Oromoo woboon gabrummaa uummata Oromoo irra bubbule xumura itti gochuuf tarkaanfii humna cunqursaa irratti fudhatu jabeessuun du'aaf madoon adabee jira. Haaluma kanaan korommiiwwan ilmaan Oromoo woboon zoonii kibbaa konyaa Gujii lixaa Cibiraan Gumaa Baastuu Laasoorroo aanaa Abbayyaa ganda Sariitii bakka addaa Duuree jedhamutti har'a fulbaana 7 2022 waraana faashistii Abiy Ahmad uummata Oromoo gidirsuu saamuu fi ajjeesuuf bobba'an irratti tarkaanfii laalessaa ganamarraa eegalee hanga saayitii 7tti fudhateen loltoota gabroonfataa PP 30 ol battalatti yommuu ajjeesu loltoota 23 ol madoo taasisee jira. Dabalataan kaleessa fulbaana 6 2022 aanaa Bulee Horaa ganda Carii Gololchaatti humna faashistii PP uummata saamuuf deemu tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo irratti fudhateen loltoota 10 hoggaarraa ajjeesu 6 ol madoo dandammiin qabneen adabee jira. Akkasumas aanuma Bulee Horaa ganda Odaa Muudaa keessatti waajjira gandichaa barbadeessuun qawwee Aakaamaa 5 fi pistoo 3 dantaa qabsoo bilisummaa Oromoof galii tolchee jira. Irree fi abdiin uummata Oromoo jajjabeen zoonii giddugalaa Cibiraan Migira Bakkee lixa Shaggar aanaa Ilfataatti diina adabeera. Jajjabeen abdii sabaa kaleessa fulbaana 6 2022 suubiidhaan magaalaa seenuun humni diinaa lafaa ofirraa sakatta'uuf yoo sochootu ofitti dhiyeessuun magaalaa walakkaatti baarudaan macheesse rasaasaan akaaweera. Lola kanaan humna diinaarraa namni 5 yoo ajjeefamu 4 madoon adabameera. Akka gabaasni kun qindaa'etti haalli magaalaa sanaa hedduu ulfaataa yoo ta'u yeroo sanatti humni nyaaphaa uummanni manaa gad ba'uu dhorkuun rakkisaa akka turan barameera. Impaayera afaan qawween ijaaramte afaan qawween diigne bilisummaa fi walabummaa saba keenyaa ni dhugoomsina. Horaa bulaa deebana.